Ummanni Oromoo eega kufaatiin siyaas-dinagdee isa mudatee sirna alagaa jalatti kufee as biyyaa fi qabeenya isaa qofa miti kan dhabe. Eenyummaa isaa cinaatti ayyaanota dur irraa kaasee kabajaa fi jaataneeffataa ture ni saamame. Saamicha eenyummaa hamaatu sirna alagaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame. Haga har'aatti illeen dhugaan kun galuu fi didee haqni isaa akkuma alagaan fudhatetti jira. Ayyaanota Oromoon saamame keessaa ammoo ayyaanni masqalaa isa tokko. Ayyaana masqalaa warri Ortodoksii keenya jechuun eega abbaatii ta'anii barri isaa xiqqoo bubbuleera. Garuu ammoo hidhanni ayyaanichi amantii kiristaanaa waliin qabu maal akka ta'e haga ammaatti ragaan qabatamaa ta'e argamuu hin dandeenye. Oromoon garuu dur irraa kaasee waggoota kumaatamaan lakkaawamaniin durayyuu kabajaa akka ture ragaaleen hedduun ni agarsiisu. Kana keessaa haga ammaattuu ayyaanicha waliin kararraanii as gahan jaataniiwwanii fi adeemsicha ayyaanichi ittiin kabajamudha. Ayyaanichi barii birraa waqtii dukkanni gannaa darbitti kan kabajamu ta'uunis ragaa biraa guddaa tokko ta'uu danda'a. Ayyaanni masqalaa kan Oromoon birraa ganama waggaa waggaan kabaju ta'uusaa hayyoonni Oromoo hedduun irratti walii galu. Ragaaleen argaa dhageettis kanuma mirkaneessu. Haa ta'u malee haga ammaatti adeemsi ittiin dhugaa kana galma Oromootti deebisaniin uumamuu hin dandeenye. Garuu hayyoonni Oromoo roga seenaa fi aadaa irratti hubannoo qaban dubbii kana xixiqqeechanis ta'u dubbachuu hin dhiifne. Mee isaan keessaa waan Profeesar Girmaa Waldasanbat ayyaana masqalaan wal qabsiisanii tibbana maxxansan haa ilaallu nu faana tura. Masqalli aadaa Oromooti malee kan amantii biraa miti jedha barreeffamni Profeesar Girmaa Waldasanbat mata dureensaa. Dhiyeenya kana sirni masqalaa akka ayyaana warra kiristaanaa ta'etti himamaa fi odeeffamaa jira. Keessumaa kan nama dhukkubsu Oromoon tokko tokko beektota yookiin intellectuals ta'anis wallaalumarraan kan ka'e sirna masqalaa akka kan kiristaanaa ta'etti fudhatanii dhalataa ammaa burjaajessu. Wanti nama gammachiisu garuu irreechi uummata keenya walitti fidee cimsuu isaati. Garuu irreechi qaama masqalaati. Sirni masqalaas irreecha raawwata. Dhugaan jirtu amantiin Ortodoksii akka masqalli kan isaa ta'etti idda fudhate yookiin dhaale yeroo bubbuleera. Eenyuyyuu amantii dabalatee sirna kana ulfeessuuf haqa qaba. Garuu amantii tokkotti camaduun yookaan hidhuun sirrii miti jedhu Profeesar Girmaan. Itti fufuunis akkana jedhu. Mee kana gaditti masqalli aadaa Oromoo ta'uusaa qabxii tokko tokko kaasuu yaala. Kan jalqabaa maqaan masqala jedhu hundeensaa maali? Akka Oromootti masqala jechuun gammachuu jechuudha. Uummanni ilmaan isaatii maqaayyuu isaan baasa. Dhiiran masqala, durbaan masqalee. Isa jecha kiristaanaa masqal jedhuun sirnicha kan kiristaanaa taasisuun sirrii miti. Barbaachifnaan waa'ee kanaa irratti bal'inaan barreessuu nan danda'a. 2. Sirni masqalaa jijjiirama waggaati yookaan New Year and Seasonal Change. Oromoon masqala akka jijjiirama waggaatti dhimma itti ba'a. Kanaafis innaa wal eebbisan baga ganna nagaan baatee booqaa birraa argite 8 siifaa naanna'u jedhu. Eebbi kun waan lama agarsiisa. Kan duraa baga ganna nagaan baatee birraa booqaa argite kun seasonal change agarsiisa. Kan ittaanu 8 siifaa naanna'u jijjiirama baraa yookiin waggaa yookiin New Year agarsiisa. Kana malees masqala meeqa gubde jedha uummanni keenya innaa waggaa yookiin umurii wal gaafatu. 3. Masqalli sirna yeroo dheerati. It is a process. A. Muka dhaabaa. Sirni masqalaa kan jalqabu gaafa muka dhaabati. Muka dhaaban hagaya keessa innaa ta'u irreechi ammoo gubaa fi dhibaayyuu booda torban murtaa'e keessatti raawwata. Muka dhaabaa booda midhaan hin faca'u. Walakkaa kanatti jifuu adda addaatu gaggeeffama. B. Jabaa masqalaa. Naannoon ani dhaladhee guddadhetti jabaa masqalaa muka laaftuu furdaan muramee jifuu yookaan seermooniin taasifamee qarqara tokko ibidda qabsiisu yookiin midijjaan wal qabsiisu. Amma irreechi irreeffatamee raawwatutti boba'uun isaa itti fufa. Gaafa gubaa hangafti yookiin abbaa warraa ibsaa kan qabsiifatu jabaa kanarraayi. C. Ibsaa masqalaa. Maatii keessatti dhiira hundaaf ibsaan ni qophaa'a. Dheerinnii fi gabaabinni isaa akka umuriitiin ta'a. Abbaa warraa isa dheeraa mucaa quxisuun ammoo gabaabaa fi qal'aa ta'a. Gaafa gubaa galgala abbaan manaa ibsicha alaa fudhatee gara manaatti dhufee ibidda qabsiifata. Ibiddichas jabaa masqalaatiin kan qabsiisu haadha warraati. Abbaan manaa ibsaa innaa qabsiifatu gorogor jedhaani. Ibsaa ibiddaan qabsiifate fudhatee alatti innaa ba'e warri quxisuu fi ijoolleen ammoo isa irraa qabsiifatu. Sana booda hiyyoolee jechaa sirbaa gara daamaraatti yookaan mijiriitti deemu.
daa damaraa iddoon isaa mijirii kan jedhamuu fi gubaa. Gaafa gubaa gara cabsaa ollaa waliin ta'ee dhaaba. Duraan dursanii adda jaboo dhaabu. Adda jaboon muka dheeraa lama wal bukkee yookiin cinaa dhaabu. Naannoon ani dhaladhee guddadhetti mukti inni tokko ejersa innaa ta'u inni tokko ammoo laaftoodha. Ejersa Booranatu dhaaba, laaftoo dhalatatu dhaaba. Dhalata jechaan namoota hundeen isaanii Oromoo hin turre. Edda adda jaboo lameenuu dhaabbatanii booda mukoota baay'een damaraa tolfama. Warri ibsaa qabatanii dhufan hangafti dura deemaa goroggor jechaa yeroo 3 edda naanna'anii booda ibsaa damaraan wal qabachiisu. Innaa ibiddi qarqara yookiin mataa adda jaboo tuqee qara eeboo gara isaatti garagalchanii uu jedhu. Edda wanti hundi gubatee booda baga ganna nagaan baatanii birraa booqaa argitan. 8 isinii faanaanna'u jechaa dabareen wal eebbisanii hundi gara manaatti deebi'u. Dhibaayyuu gaafa gubaa bariituu guyyaan kun guyyaa masqalaa jedhama. Wanti hundi haaraa ta'a. Horiin kaloon dheedamne kaloo masqalaa dheedu. Ijoolleen uffata haaraa uffatti. Namoonni gurguddoonis akkasuma. Warra ibsaa gube hundaaf bixxilleen masqalaa ni tolfamaaf akkuma guddina isaaniititti. Farsoo masqalaa, bixxillee fi nyaata biraas qabatanii dubartiis dabalatee gara mijirii deemu. Daaraa daamaraa adda jabootti marsanii dhaabbatanii dhibaafatu. Adda jaboo lameenuu eeboon tuqanii adda ofiin tuqanii adda jaboo adda na jabeessi jedhu hundi dabareen. Sana booda waaqa kadhatanii edda wal eebbisanii nyaatanii dhuganii mana isaanitti galu. Eebba keessaa inni cimaan baga ganna nagaa baatanii birraa booqaa argitan. 8 isinii faanaanna'u kan jedhudha. Ayyaana abbaa. Iddoo mijiriitii gara manaatti edda deebi'anii booda abbaan yookiin hangafti barcuma hin seelofne yookiin cabaan qabne irra taa'ee sabbata bifti isaa gurraacha diimaa adii ta'e gateettirra of kaa'ee booka aannanii fi coqorsa qabatee dabareen hundumaa eebbisa. Sabbatichi giroon ijaa darbuuf waggaa baay'ee tura. Irreecha. Sirna dhibaayyuu booda gaafuma sanaa jalqabee sadarkaan irreechi gaggeeffama. Kan irreeffatamus yookaan tulluu irratti yookaan laga bishaan qarqaratti yookaan ammoo mana ayyaantutti. Xumura. Ani sirna masqalaa hundan barreessine xinnoo ishii tuttuqe. Garuu otoo kun hundi jiruu maal ta'eetu masqalli kan amantii kiristaanaa duwwaa ta'e. Warri waa sirna kana keessa hin darbine kanaafis beekumsa hin qabne baruu qaba malee adda babaayitti bahanii aadaa Oromoo kan amantii tokkoo duwwaa taasisuuf carraaquun sirrii miti. Kanaan kan ka'es Oromoonni amantii biraa hordofanis masqalaa fi irreecha irraa of fageessaa jiru. Hubachiisa. Barruu gabaabduu kanaan eenyuyyuu dallansiisuuf miti. Akka nama saayinsii tokkootti dhugaa himuun barbaachisaa waan ta'eefi jedha Profeesar Girmaa Waldasanbat. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya masqalaa wal qabsiisee barruun Profeesar Girmaa Waldasanbat nu isinii dhiyeessine kana fakkaata. Miidiyaa hangaatuu share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa jechaa kanarraaf qabanne kanumaan xumurraa fayyaa ta'a.